Bara kana keessa daa'imni akka nama guddaatti yaada. Namni guddaan immoo akka daa'imaatitti yaada jechuudha. Hashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenyi ana bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan hammallee deeggarsi keessan akkuma dhufetti haa ta'u isiniin jechaati. Egaa obboleewwan kiyyaa dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Maaliif jennaanii namoonni baay'een jechuudha. Eenyuma birayyuu hin jira. Gochaan kun jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha amma nuti jireenya mo'achuuf jecha daa'ima kan waggaa lamaas kan waggaa sadiis haa ta'u kan ji'a ja'aayyuu kan gatee deemu jira jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaadee tananii tarii namni gaafa seenaa dhugaa tokko baasii isinitti dubbatu akka irraa barattaniif akkasumas immoo namoota hedduuf akka fakkeenya ta'uuf jechuudha. Seenaa inni kutaa sadii moo meeqarratti dhaabbatee asirraa qabeetti isiniif fufaa. Kanaaf obboleewwan kiyya jireenya keessan keessatti jechuudha dadhabdanii kaatanii maaliif isiniin jedha yeroo kamiyyuu ilmi namaa hin kufallee hin ka'allee sa'aatii kuftanii hamma barbaadan jechuudha. Hamma barbaadan maa miidhama garmalee hin miidhamne maaliif jennaanii lafa kufta sanatti akka hin hafne beekati keessa keessan jabeessaa ilma dhiiraatiif hin kufinaa. Yoon isiniin jedhu ilmi dhiiraa tokko maaliifin kana isiniin jedha amma harka keessan galfatutti amma fidee harka keessa isin galfatutti sa'aatii sanatti isinii kufe isinii cabe isinii gaggabe isiniin jechuu danda'a. Haa ta'u malee mootu tarii kallattii kamiiniyyuu jechuudha caarraan dubartootaa gaariinis jira yaaraanis jira jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha kan chaansii isaanii chaansii gaariin turre jira akkasumas immoo namoonni mootu akkuma jireenya jalqabanii chaansii gaarii qaban jiru jechuu kananii. Kanaafi gaafii maalii gaafadhee tan akkas naan jechaa jira osoo isiniin jedhee mucaan kun jechuudha. Deebi'een deema gaafan jedhuun bakkan dhufetti hojii dhafan deebi'ee deema gaafan jedhuuni gaafii inni naa deebisee maaliif tarii sammuu daa'immaniitiifis gaarii miti akka kanatti sagalee isaa baasuu wallaalee miti nin baasa. Garuu immoo sammuu daa'immaniitiif gaarii miti jechi inni dubbatu jecha daa'imaa waan hin taane yookaan amma daa'imni yaadee waan hin dubbanneef akka nama guddaatitti waan dubbatuuf jechi inni jedhu immoo waan laphee keessan isin madeessuuf daa'imman illee waan sammuu isaanii faallessuu danda'uuf kanaaf maalan godhee sagalee isaa kana nan dhaamsee jechuudha. Dura garuu sagalee qaba viidiyoon kun jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya seenaan akkamii keessa dabarte jechuun keessanii oolu dhugaan isiniin jedha. Maaliif keessattuu namni jireenya baadiyyaa keessatti jechuudha jaalattaniitis itti galtanii osoo hin jaalataniis seentanii bultii dhaabdanii maaltu akka nama mudatu isteeppiin akkam akkamii akka isin bira ga'u hin beektan kana namni kamiyyuu jechuudha. Kanaafi ani jireenya koo keessatti seenaan isa waliin hin dabarsine kana jedheetooni ani hin beeku lakkaa'ee tokko jedhee isiniif ibsee hin fixu. Haa ta'u malee mootuu jechuudha. Kana keessatti gaafa bu'aa bayii hedduu wajjin dabarsus maaliin jedhee maaliif baqa hojjettanii siniif darbee jechuudha. Naa darbee yaa waaqayyoon jedhee naaf darbee ka'ee hammamiyyuu haa ta'u akka nama kamiititti mataa ol qabadhee nama baqa jira miti daa'imuma isaatitti wanti inni afaan hin jedhu jechuudha. Daa'ima waggaa 2 fi ji'a 6 ta'ee jechuudha wanti inni dubbatu. Baay'ee keessa keessanis garaa keessanis hin balleessaa baay'ee tokko isin gaddisiisaa akkasumas immoo iddoo tokkotti illee gaafiin inni yeroo sanatti iyyuu isin gaafatu sammuu keessanitti waa baay'ee keessatti jechuudha abdii isin kutachiisa. Haa ta'u malee mootu jechuudha sa'aatii sanattanii dhugaan isiniin jedha tasumayyuu nama harka kennuus hin turre harka kennuus hin barbaanne kufee baqa jira miti. Nam lafa kam keessatti iyyuu akka kaasan yoo beektan kuftanii jechuudha. Maaliif miila namaayyuu caammayyuu xaragdanii darbuun dirqamaa jechuudha. Maaliif har'a kana arguudhaaf ani har'a keessa kootti qabaadhee ormaa ol eenyumaa olittis qabaadhee miti garuu fayyaa qabaadhee barri sun darbee bara kana ga'ee innillee kunoo har'a nama guddaa akkasii ta'ee jecha akkanaa kana sammuu isaa keessaa gaafa inni baasee dubbatu wanti kana caalas
na gammachiisu hin jiru. Wanti kana caalas immoo jireenya jedhee bakka itti dadhabdanii jireenya keessa sana bu'aa bayii akkamiitiin akka dabarsitanii dhuftanii as geessan dhandhamtanii gaafa agartanii kana caalaa wanti keessanitti isin gammachiisu hin jiru. Kanaaf walumaa galatti akkuma argaa jirtan jechuudha. Maaliif abbaan jechuudha asirratti tarii takka turtanii gaafii baay'ee na gaafachuu dandeessanii seenaan asirraa isiniif jalqaba isiniin jedheera. Isa kun osoo jiru akka nama hin qabneetti akka nama dhala hin qabneetti haadha manaa kabraa goyyoomsee osoo ishiin hin beekin hamma yoonaa hin beektu. Maaliif akka inni mucaa kana qabu jechuudha. Tarii maaf kana jette jechuun keessan hin oolu. Waa baay'ee irraa barattan isiniin jedhee jira. Kanattis immoo wanta kana dhiisuu miti jechuudha. Kanaaf iyyuu mucayyoon kun har'a dhageesserti. Battala kanatti amma dhageesserti. Garuu gaafiitti ta'ee akkamitti waan jedhamu jechuudha. Kanaafani ilmi dhiiraa hammam kamiyyuu jechuudha. Amanaallee isiniin hin jedhu. Tarii immoo ilma dhiiratiif harkan kenninaa hin kufinaa inni isiniin jedhu isa kana. Maaliif tarii hin miidhinaa. Miidhamaa malee jechuudha. Nama hin miidhinaa. Miidhamaa. Maaliif namni miidhame boruu hin darbaaf. Iddoo guddaa ga'ee tooniyyuu. Maaliif walumaa galatti jechuudha. Hin beeku akkam jedhee akkasini ibsu. Gaafa wantoota akkasii dubbadhee waa baay'ee dura koo dhufalleedha. Kanaaf viidiyoo kana irratti biyaansi wanta hundasaa ifa godhee isiniif dubbachuu baadhu. Tarii qaxxaa isaatitti karan itti fufee isiniif dubbadhu ta'uu danda'a. Egaa har'aaf jechi inni dubbataa ture yookaas immoo jechoota inni fayyadame iyyuu waan sammuu koo baay'ee na miidheef waan baay'ee tokko dudduubatti deebi'ee keessa kootti natti dhaga'ameef kana jedhee firii ta'ee irraa isiniif dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu keessattuu ijoolleen homaa hin beektu jettanii tooniyyuu akka nama hin beekanne akka wallaala tokkotti hin fudhatinaa. Dhugaan isiniin jedha mucaan kun jechootni afaan isaa keessaa ba'u jechoonni sammuu isaa keessaa ba'aa jiru umurii isaatiin kan wal madaaluu miti dhugaa. Maaliif kanaa ijoollee baadiyyaatti guddate ta'ee jechuudha. Umurii isaatiin tasumayyuu walii hin madaalu. Yeroo baay'ee jechuudha fageessee bal'isee yaada akka nama jabaa sanatti baasee hin dubbatu. Gaafa dubbatu garuu jechoonni tokkoon inni isiniif ibsu keessa keessan isin madeessa. Kanaaf walumaa galatti